Daawwattoota fi kabajamtoota keenyaa jechuudha ammas irra deebinee jirra. Keessumaan na bira jiranii. Biyya keessumaan waan dhaaman walumaan laallaa isiniin jenna. Wanni hayyuu Oromootii dhaamnu, wanni qeerroo Oromootii dhaamnu, Oromoon amma hayyuu kana ofii bulfatuu kanaaf wanni isa barbaachisu du'aayiidha. Du'aayii kana ammoo ulee fudhatee fiiguu miti, didichuu miti. Bakkuma jiru balbala gadi bahee mana ofii bira karra guddarra karaarra taa'ee buna dhaabatee karaa kana gubbatti kan jiru guutuu isaa waan nyaatuuf waan dhugu buna isaa itti kennee du'aayii goosisu. Bakkuma jirutti du'aayii goosifatee abdaarii ufiitirra gadi taa'ee nuu bulchi, nu bulfadhus, nuu qabadhus si qabanne kabiraatiin nun qabin walumaan qabanne wal beeku jibbaa nu keessaa buqqisu jibbaan buqqaatu hiyyummaan itti dabalamu jaalalti nu argamu jaalalaa wal bulchu humnaan wal hin bulchinu jaalalaa wal bulchu wal jaalachu wal hammachuu walii dhagahu walirraa fudhatu kana Oromoon wanni isarraa barbaachisu amma achitti wal arrabsuu miti wal qeequu miti wal xiqqeessuu miti xiqqarraa haga guddaarraa yoo guddaan dogongore xiqqaa yoo ka beeku taate hayyuu itti maxxanee ila dogongora kana baraara bakki inni dogongore bakka tana jedhee walii ibsee ati ilma akkasii ati haadha akkasii irra guddaa wanni walii dhaabnu tokko immoo yoo wal jibbine wal arrabsina ilmi ebaluu kun ilmu Oromoo kana nama biraa goona ambi amma ammoo jaba makeenna kana ka ufii gooti jabaa keenna cabsine hama ambaa fudhannee keenna jenna hama ambaan fudhannu hamallee ta'u keennuma kana jaalalaan du'aayiidhaan gorsuudhaan karaa deeffannee irra guddaa waaqa rabbii ka karatti nama deebisu wanni karaarratti gabbaaluuf kararraa wanni karaarratti gabbaalee du'aayii san karaarratti kadhannuuf karaan kuni waa hedduu baadhata karaan kuni waa hedduu mul'isa karaan kuni waa hedduu fida karaan kuni waa hedduu dhufa kanaaf waan karaa kana keessa dhufu irraa baratee kanarratti taa'ee wanni du'aayii haa godhatu jennuuf bakka jiruun balbala ofii gabbee balbala sanitti deemuu mi fiiguu miti gammachuu ofii haa ibsatu wanni jennuuf irra fiine bira dabrine karaa keenya dhiifne karaa namaa qabachuuf deemne keennuma kana karaa guddassi fida karaa xiqqaa manaa gassi baasu kana karaa guddassi fida karaa namaatiin kennan jennu garaa namaatiin kennan jennu karallee kennumaan kenna jenna garallee kenna kanumaan kenna jenna nagaan ammoo gaagartee waan nagaa gammachuu tana gammachuu guddoo nu haa taasisu qeerroo keessattuu wanatti handhaamadhu wayita utaaltu wayita mirqaantu eenyu wajjiin mirqaana jedhee bobaa ofii haa laallatu eenyu na wajjii jira haa jedhu eenyu na wajjuuba jira haa jedhu eenyu na dura jira haa jedhu wayita kana ammoo guddaa ofii haa kabaju hayyuu ofii haa kabaju hayyuu ofiitiif haa bulu hin girrisin anta dhaamu tanuma Ayi ulfaadha galatoomaa isin jecha gammachuun nutti dhagahame kun Oromoo hundatti dhagamee jira. Asumarratti jechuudha mee yaada dabalata asiin as jirtanii mee waan isinitti dhagahame mee waan isinitti dhagahame Ayyee galatooma gammachuu guddatu nutti dhagahame akkuma reef jedhamee du'aayimaa ani mootu girrisuun hin barbaachisu maaliif asitti wanta biraatti duuka deemuu danda'a. Dinni keenyallee bobaa keenya jala seenuu danda'a afaan keenya barateetiin nu duuka deeme waan hin taanetti nu galchuu danda'a kanaaf qeerroon waan akkanaa kanarraa of eegee seerumaan akkaatama hayyoonni jedhaniin buluu qabanii jechuu barbaade gammachuu fi taphaatu nu haa taatu kanuma jechuu barbaade. Ayyee Dr. Ahmad galatoomaan isiniin jedha akkasuma hordoftoota fi kabajamtoota asirraan ammoo liivii kana daawwataa jirtan hundi keessanuyyuu baga jiraattanii baga gammaddanii baga gammannee baga waliin gammanneen isiniin jedha akkasuma ammoo waan amma dubbatamaa jiru kun gammachuu guddoodha gammachuu tana ammoo akka nu harkaan banne akka nu harkaa gaddatti hin jijjiiramne waan amma hayyuun keenya jedhee manguddoon keenya jedhe kana fudhannee karaa isaanii jala deemuun barbaachisaadha kanaaf nama karaa waan isaan jedhan kana fudhannee karaa isaan jedhan kana jala deemnee sadarkaa guddoo sadarkaa cimsaatti nama gahu rabbi nu haa taasisu jechuun barbaadan illee tarmaatti dabala homaa wanni haasoo isaan irraa hin jiru jecha isaan jedhan kana fudhannee sammuutti fudhannee qalbitti fudhannee faana deemuun barbaachisaadha jechuun barbaada galatooma. Ayyee ulfaadhu. ayyee
hordoftoota diivii hordofaa jirtan gammachuun nuti dhagee gammachuu guddaadha. Haa ta'u garuu gammachuu kana dhaabbannee fulaaloo qabna. Qeerroo kenna gammannee waan hin taane keessa seenu hin barbaachisu. Bakkuma jirrutti argitanii akkuma manguddoon keenya nuun jedhan du'aayiidhaan bakkuma jirrutti du'aayii godhuufii barbaachisa. Hayyuu keenya kanallee du'aayii barbaachisa. Deemnee bakka hin taanetti humna amma biyyattii bulchaa jiru kana walitti bu'uun hin barbaachisu. Humna poolisii nagaa eegu walitti bu'uun hin barbaachisu. Kanaafiyyuu nageenya keenyallee nageenya biyya tanallee eeguudhaaf tasgabbii barbaachisa. Gammachuu manuma keenyatti bakkuma jirrutti du'aayiidhaan bira dhaabbachuu barbaachisaa jechuu barbaada. Ayyoo ulfaadhu. Galatoomaa carraan nagahu baay'ee itti gammada. Waan kana taateef baay'ee gammadaa mullee halkan edaa irraa ka'ee haga ammaatti gammachuurra jirra. Gammachuun kun gammachuu fi tapha haa ta'u akkuma abbaan gadaaree dubbatanii jedhan nullee gammannee jirra wachumaan namni keenya martisaa uma hayyuun keenya jedhu jala deemee akkuma hayyuun keenya jedhutti waan hayyuun keenya jedhu dhaga'ee jecha hayyuun keenya jedhu fudhatee hordofeetiniin waan hundaa haala wal tasgabbiidhaan deemuu barbaachisa. Gammachuu guddaan agartee nutti dhagahamee jira. Galatoomaa. Nanda ma ya bayi kani jirani amma gammachuu dula ka gammachuu ko ba jadi akka biyya wajjin abba gadaa wajjin jechuudha. Wal jaalanne wal beekne du'aa imaan otoo girisu warfee guddaa fi hin taane wal afoo jiraannee kumaan wal beekne wajjin jiraannee du'aa imaan jechuun qabnaa rabbi gammachuu guddaa haa godhu jechuudha. Aye ulfaadha isinin jedha hunda keessaniin iyyuu ulfaadha. Abbaas mee asoo maal jetta asirratti? Ayyee galatoomaa. Kalangee. Mucurraadha guyyaan kan mucurraati. Shukran jedhaa rabbiin galanni haa gahu. Hidhamtoonni siyaasaa Jawaar jala jirtan hundi keessanuu waan baataniif akkasumas uummanni Itoophiyaa uummanni Oromiyaa yeroo addunyaa keessa jirtan addunyaa adda addaa isteetii adda addaa keessa jirtan kasaa kan ammootu gammachuu guddaa keessa jirtan gammachuun keenya itti fufaa ta'u jennaa rabbiin galanni haa gahu. Wal eeggadhaa wal eegaa gurra walillee eegaa rabbiin hidhaanutti hin deebisini amma achi alhamdulillahi rabbil aalamiin isin jedhaa gammachuu guddaa keessa jirra. Uummanni magaalaa Adaamallee akkasumas qeerroon ganda duwwaa lama kitibaa goonee jirra amma achi oolaa akkam jiru qallee amma irratti agartee shubbisaa jirra. Rabbiin nuun haa gahu jennaa amma nyaachuudhaaf. Daawwattoota fi kabajamtoota keenya baga walitti deebinee isiniin jenna. Dhugaa dubbachuudhaaf ani urgaa gammachuu dhabee waggaa takkaa fi baatii torba ga'een jira. Amma immoo gara tokkoon gammachuu argadheen jira. Jawwee fi jechuudha uummanni hundi isaanii bahuun isaanii hedduu na gammachiiseen jira. Warreen jechuudha karaa peejii kiyyaa fi feesbuuka kiyya dhama jaalalaatii fi peejii kiyya push 5 show karaa yuutuuba kiyyaatiin immoo push 5 show istuudiyoodhaan hordofaa turtan jechuudha. Erga isin tureen jira. Sababni sunis ergaa caaluun du'e haalli hojiilee baay'isee nu harkaa badee ture. Amma immoo galanni isaa baddu gahu jechuudha. Dhiifama galanni isaa gahuuti. Jawaar faana nu baanii gammachuu hedduutu nutti dhagahamaa jira. Amma booda immoo hojii haaraa qabadhee isiniif dhufa yeroo dhiyootti jechuudha. Hojii haaraa, hojii babbareedaa, hojii boonsaa waan nama barsiisuu fi koomeedii garaagaraa akkasumas jechuudha seenaa garaagaraa jechuudha. Hojjadhee yoo waaqni jedhee isin biraan ni gaha. Isin immoo karaa chaayinalaatii fi karaa peejii kiyyaatiin dhuftanii na hordofuu hin dagatinaa isin jedha. Karaa biraatiin immoo ijoollee Suudi Arabiyaa mana hidhaa keessa jiran hedduu isin galateeffadha. Maaliif yoo jettan rakkoo akkasiin keessa jiraataniitiin gammachuu akkas jirtu san immoo ibsachuun keessan ana hedduu na boonsee jira. Nuti biyya keenya keessa jirru firiidamiidhaan kan jiraataa jirru jechuudha. Akkasitti utaaluu hin dandeenye jechuudha. Akkasin mana hidhaa san keessatti nyaata fi dhugaatii tokko malee uffannaa osoo hin qabnetti akkasi gammachuu san isinitti dhagame isin akkasitti utaaltanii gammachuu keessan agarsiisuun sun anaaf barumsa guddaa naaf ta'e. Kanaaf rabbiin immoo isin haa baasu isin jedha. Rabbiin immoo nagaan biyya abbaa keessanitti isin haa galchu. Jawwee isin jaalatan akkasitti isin utaaltaniif illee rabbiin immoo gaafa isin galtan nama inni isin qeebalu rabbi akkas haa taasisu isin jedha. Gammachuu keessan tafii taphaatu haa taatuti. Yeroo dhiyoo immoo biyya abbaa keessanitti wal agarra. Bakkuma jirtanitti rabbi isin haa eegu isin jedha. San malees ijoollee biyya Yaman keessatti mana hidhaa fi bakka garaagaraatti dararamaa jiran namoota immoo baara gubbaarrattis du'anii fi karaa kanatti
dararamaa jiraniif rabbiin biraa dhaabbatu. Hunda keessaniyyuu rabbiin biyya abbaa keessanitti isin galchuu isin jedha isin jaaladha isin kabaja. Hiriyoottan xiyyaa addunyaa kanarra jirtan hundi keessaniyyuu. Maaliifuu gammachuun kiyya ka dur ani qabu suni erga hidhamtoonni siyaasaa mana hidhaa turanii fi erga Hacaaluun du'eef hojii kiyyas akkasumara hojjechaan turre waggaa tokkoof wayii akkuma arge hojjetaa jira. Amma booda immoo hojii kiyya seeraan hojjedhaa isin biraan ga'a waan babbareedaa qabadheetiin dhufa. Isin immoo akkamitti akka isin naqee baltan immoo ni ilaalaa jechuudha. Subscribe, like, share gochuudhaan akka isin jajjabeessitanis abdiin qabaa isin jedha. Kanaaf turtiin guyyaarraa magaalaa Adaamaa jiru kalee galgala irraa qabnee hanga ammaatitti hirribaa waliin agarre gammachumarra jirra jechuudha. Kanaaf ammas gammachuun ta'e gammachuu fi taphaatu nuuf haa taatu isin jedha. Magaalaan Adaamaa hedduu namatti tolti hedduu nama boonsiti qeerroo magaalaa Adaamaa immoo haala gaariin jechuudha barumsa uummataaf ta'aa jiranii karaa gubbarratti gabbaanii qalanii namoota waan qabne qarqaaruudhaan wal bira dhaabbataa jiranii gammachuu isaanii ibsataa jiranii akkanumatti immoo gammachuun isaanii gammachuu fi taphaatu haa taatu isin jedha. Nagaan haftaa rabbi isin biraa jiraatu bakka jirtanitti immoo inni isin haa eegu isin jedha. Kan rakkoo keessa jirus rakkoo keessa rabbiin nagaan haa baasu. Kasaa kana cinqames rabbiin cinqii haa baasu isin jedha. Yaada muraada keessan isin haa guutu isin jaaladha isin kabajaa nagaan naa jiraadha. Baay. Galatooma.